madda walaabuu miidiyaa qophii dargaggoota irratti fuulleffate marrega kutaa lammaffaa paartituu biyya Jarman irratti wal dorgommii gaggeeffamaa ture maal fakkaata akkam ture kutaa lammaffaa kilabii fi tokkummaa waan qabnuuf akkuma koociin keenya jedhe sanitti milkaa'inni hinjifannoo kennaa tuyyuu isa kana jedhee yaada. Dhugaa dubbachuudhaaf mushees ta'ee Bafeerroo yookiin ammoo Xalaa yookiin ammoo namoota biraa taphattoota as keessa jiraniin numarti kennayyuu akka maal siinaa jedhu akka nama tokkotti taphanna sii galeemi. Kanaafuu nu ammoo tuyyuu amaanaa qabna, amaanaa haceetu nurra jira. Haceen hin duune hin jirra jajjabeessan qabna sii galee. Kanaafuu maqaa isaa darbee akka jiraatuuf ammoo tuyyuu amma booda sirratti hojjannaa ilmaan itti guddifannaa kuni waan dhaabatu miti. Maqaan hacee hima jiraatu jechuudha. Baga walaa garee turtii yeroo dheeraan duratti dhugaa dubbachuu fi Miftaa taphataa cimaadha. Yeroo roobeen jiruttis jechaadha. Sirriitti beeka. Musheenis kilaba adda addaa deemuudha. Wallaahi nama hin tuffanne abbaa isaa sirriitti beeka. Nama maatiillee beeku. Nama kabaju yeroo Maddolaa wal bira dhufetti kilabiin kun kilabii reef bu'uureffame nuun jenne nutti makamee opportunity gurguddaa taphachaa ture. Iccitii milkaa'insa isaatiif top goal scorer jechuun isaa ta'uun isaa waan nama dhageeffatuu fi waan dhaabbatee nama caqasuu fi dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf Miftaanis dargaggeessa biyyattis naamusa qabudha. Warri biyya argaa jirtan ijoolleen tun ijoollee teessanii qoma dhaattanii ittiin boonuu danda'u qabdan ispeeshaalii Bafarroo irraa jalqabee bulchiinsa magaalaa Roobeetti aanaa Sinaanaatti obboleessaa Feesaliin bakka inni jirutti jaalalaaf kabajaa isaa hawwinaa waan isaan dalagaa turan kilabii bulchiinsa magaalaa Roobee keessatti Sinaana keessatti godina bakka bu'uudhaan waa hedduu keessa turanii ijoolleen tun kaleessa guddattoota turte. Har'a immoo biyya Awurooppaa keessatti maqaa Aleeksis Saanchisiin dhiiftee kilabii Hacaaluu Hundeessaa baafatteetiin argitee har'an tana namoonni hedduu maqaalee seenaa qaban baafataa jiranii kunis abboonummaadha. Miftaan immoo taphataa sarara jidduu kubbaa mijeessuudhaan yeroo biyya jiru sirriitti beekamoo kiraa wajjin qindoomin isaan gataa turan kilabii naannoo buufata jeneraal Waaqoo guutuu yeroo ammaa kanatti beekamu jechaadha. Naannoo san turanii taphattoota ciccimoodha. Miftaa meerguma dubbachuuf kubbaan musheedhaa kennitee yookaan musheedhaa kenniteetiin inni itti fayyadamuu dhabeessi aarsifaa yoo jiraatte dhugaa dubbachuuf mudannoo akkasii fa'aa qaba namni sarara jidduu jechaadha. Walitti aaruu wantoonni akkasii sun mudanne kubbaa silaa inni galchuu danda'u kenniteef yoo inni itti fayyadame aaruu waan jiru wantoota akkasii mudannoo qabdaa Miftaa. Dhugaa dubbachuuf wanti jeneraalii hubachuu qabdu ati kubbaa keessatti kubbaan hin badaa. Kubbaa kennitee fi nama tokko sii galee galuu dhabuun hin danda'a. Suni normaala maaliif nuti proofii miti namni as keessa jiru hundinuu taphattoota akkuma beektu sanii. Kanaafuu nuyi miti warrummaan proofiituyyuu kuwaasii baay'ee balleessanii kanaaf ammoo nuti walitti naarru yoo tokko fakkeenyaaf musheen kuwaasii ka balleessu taate ka itti aanuuf jabaadhu yeroo hamilee kennaaf malee isa hamilee cabsee wannoon jedhu kuni normaala. Tapha keessa waan jiru waan ta'eef homaa akkasitti walitti wannoon qabnu. Wal jajjabeessaatu deemne yeroo hundaa. Taphataa sarara jidduutti natti fakkaata Miftaa. Mee dhuguma dubbachuudhaaf fi daawwattoonni keenyas hedduun si beekanii namoonni Maddolaa miidiyaa hordofan biyyarraa waan jiraniif mee tapha gar'aatti geggeeffame keessatti tapha kamtu isinitti cime keessaa sarara jidduu irratti qormaata kasiin ta'e garee kamidha? Gareelee hedduu wajjin taphachaa turtanii faayir kan gubbaa gatu yookaan kubbaa mijeessee kennuun opportunitiin gidduu sarara gidduurra jira waan taateef kanaan wal qabatee mee tapha kamirratti naannoon sarara jidduu si harka yeroo olaantummaa garee biraatiin fudhatamee jira wantoonni akkasii sun jira garee kam keessatti qormaan sitti heddummaate tapha gammaatti geggeessitan keessaa? Dhugaa dubbachuudhaaf taphni barana taphatamee fi taphni bara darbee taphatame tokko hin turre barana tiimiidhaan dhufe hedduun baay'eedha tiimii 20. Tiimiidhaan dhufe hundinuu ammoo tuyyuu uf jajjabeessee martinuu ciminaan dhufe tiimii kanatu laafaadhaa tiimii kanatu jajjabaa jechuu ni dandeettu. Haa ta'u garuu chaaleenjiin jira tokkoffaa gaafa tapha jalqabaa taphannu haalli qilleensaas hedduu gaarii hin turre. Nus ammoo tuyyuu haala qilleensaas wajjin dafnee wal simnee tapha keenya bareedaa san taphachuu hin dandeenye. Sababa kana wal qabatee tapha san mo'achuu hin dandeenye. Haa ta'uuti garuuyyuu taphni sanboodhaan dhufe chaalenjiidhaan hima jijjiiraa gareedhaan kan keessayyuu chaalenjii san dandeenye garuu irra aannee moonnee bira darbee jira. Anamma kilabii kanaa kana isin jechuu hin danda'u. Kilabii martinuyyuu chaalenjii mataa isaaf danda'e qaba.
Sangaruyyuu ciminaa fi tokkummaa kennaan bilchinni sammuu waan qabnuuf yeroo dheeraas nu waliin waan taphannee jirruuf sii galee sansaniin irra aannee jirre jechuudha. Galatoomii Miftaa taphataa sarara jidduu ammas sararuma jidduurra jirtanatti fakkaata kilabii Hacaaluu Hundeessaa akkasumas immoo kilabii bulchiinsa magaalaa Roobee guddattoota piroojeektii kiyyaa keessa kan turedha. Ammas sararuma jidduurratti gahee isaa taphachaa jira. Mee Baffeerrottiin isin deebisaa xiqqoo isii sagaleen xiqqoo isaa kiliirillee ta'uu baatu yaada kennachuu qaba waan taateef Baffeerroo mee dhuguma dubbachuudhaaf taphattoonni sarara gidduu kubbaa si gadhiisuudhaan yookaan mootu haala ittiin dheegneen kubbaalee adda addaa misteeka dalaguudhaan taphni isin dirqe kamidha maaliif mudannoo adda addaa qabda waan taateef miira keessa galtee fa'aa taphattoota sarara jidduuti waa jechuun wantoonni akkasumas sarara ittisaa irra baay'ata yeroo ofsaayidii fa'aa fayyadamuuf deemtan waliin qindoomuu dhabu cimina diifeensi keessanii keessaa gooliin tokko isin galu dhugaa dubbachuudhaaf. Goolii eegaa yoo cimaa ta'ellee diifeensi yoo cimaa hin taane sarara jidduu cimaa yoo hin taane goolilee hedduu keessummeessuu dandeessanii mooyannaa keessaniif ammoo iccitiin sararri jidduu kubbaa mijeessee sarara fuulduraatti kennu taphataa forwardiitiif yookaan immoo taphataa sarara duraatti jechaadha. Kana hunda akka gareen kun cimiinsa qabu arginee jira. Taphataa sarara jidduu wiingi pileeyarii akkasuma difeendarii irratti goolee garratti. Mee kanaan wal qabatee tapha kamtu isinitti ulfaate Baffeerroo keessa kamirratti walitti kokkomachaa turtan? Galatoomii sagalee kiyyaa irra hubatee akkamatti yaada danda'ame sanii hubatee yaada. Wallahi bilisatti mana jechuu barbaadu iccitiin mo'annaa keenyatu dursatti tokkummaa qabaachuu keenya walitti maal dursatti jechuun kubbaa bichaa osoo hin ta'in yeroo kaanillee faamilii guddaa ijoollee biyyatti ol dhufne illee baay'een keenya jireenyi keenya waliin yeroo boqonnaa kan nuti sa'aatii fudhannee uummata waliin dabarsu. Innaa kuwaatiin gaafa akkuma warra duraa jiran tapha dursaa qofaa guyyaa jalqabatan qofaa wanni qabxii sun fudhatiin baane sadii takka of fudhannee baane tapha sana immoo riqqoo isaa illee qilleensaan jeeqee ture qilleensa rooba maalii kana bubbee maalii kana makatee ture sababa sanii dhiqqootii qaara qilleensatan nutti inni ta'ee ture achi booda wallaahi nu laafaa dhufe jechuun isin danda'an dhala gataa deemnu jechuun tapha kana taasisu tapha kana deemnu nullee tapha amma taphanne kana irratti koochiin keenya Imraan jechuudha rakkinni jiru mara yoo arguuf tapha sana irratti akka fooyyessuutti taphatan booda gorsa nuuf kennaa ture nu ammoo tuyyuu nama kuwaasii akkasitti balleessee walitti aaruu maaliin hin jiru siimii keenya keessa waliin jabeessuu malee jechuun waan faamilii taane kuwaan kubbaa bichaa osoo hin ta'in yeroo biraallee waan wajjin jiraannu jechuun akka faamiliitti. Waan ta'eef tiimiin akkanatti nutti ulfaate deetiin min cimaa dhufe deetiin min laafaa dhufe deetiin amanaa tiimiin awwala irraa jechuudha. Rakkina kana uumaan wanni tiimii keenya keessatti rakkina keenya fooyyessaa deemna rakkina tapha tokko irratti tapha tokko amma taphannee tapha sana irratti koociin keenya rakkina keenya san mara isaatu qabataa tapha sana erga finne booda dirqama wanna tapha sana irratti ture waan nuuf himuuf nu ammoo taphattaan sana irratti ijoolleen keenya samiidii ammoo gama gubatti cimtuudha ijoollee cimtuudha. Ijoollee dandeettii dhuunfaallee qabanii ijoollee akkasuma immoo iyyuu gareedhaan taphachuu danda'anii warra difeensiitiif wanni akkasii ulfaatan jiru jarri waan cimtee jirtuuf jechuudha warri miidhifildiraa waan cimanii jiraniif warra duubaatiif wanni akkasitti ulfaatan jiru jedheetiin yaada waan argite sana. Saayoo taphattoota qindoomina taphattoota keessanii irratti dubbattee jirta. Inumaayyuu wal morkiin adda gara duraatti deemaa tureen ciminni gareedhaa tiim orgaanaayiziin moor ta'aatiin akka dhufe yaada kennu dabarsitee jirta. Mee akka taphataa sarara duubarratti yookaan mootu difeensi lakkoofsa afur irratti fakkaata. Bakkuma durii irra yoo taphatte lakkoofsa 5 fi lakkoofsa 4 akkasumas jidduu deemtee kubbaa fayyadamoo amaloota akkasiitiin beekamta. Mee tapha geggeessan kana keessatti dhugumaan dubbachuudhaaf taphni silaa yaaddoo sitti ta'e garee kam wajjin faayinaalii geenne jetteetii yaaddee turte keessaa maaliif muuxannoo qabda armaan duras biyyattis kilabii keessa turte faayinaalii inni wajjin geenne jettee raagaa turte raaga kee keessatti mee raaga dhuguma dubbachuudhaaf bara darbees muuxannoo qabdanii eenyu wajjin faayinaalii geenne jettee yaadaa turte Baffeerroo. Wallahi falma akkuma beekamu kun warra dura Miftaan ibsuu duratti tapha kilaboonni akka bara darbeetti
itti dhufanii fi akka baran itti dhufan waladda. Kama dhugaa wanni biraafu kilabiin haarootti baran dhufe jechuun kama dhugaa cimee of cimsee nuti maalii fi waggaa kana waan argeef baran ammootu martuu bakka san gahuu faayinaalii gahuu qaba jedheetiin waan yaaduuf of cimee dhufee kilabiin wallaaf anaaf kilabii kana jedhee dubbachuu baadhu wanni addaan baasuu baadhu kilabiin hundinuu kudhaniin diigamman hirmatan yoo xiqqaate kilabiin 15 osoo danda'ame kilabii geebaaf ga'u sii galee garuu iyyuu hin danda'amu kilabii lama qotuu waan geebaaf ga'uu danda'u jechuudha. Waan ta'eef kilabii awwalan gareen guruupiin kennallee xiqqoosi guruupii ijoolleen kuwaasii akkan argetti kilabii guruupii ulfaataa ture. Dursa kan waliin nu ga'e guruupiin kenna nuyi woboodha. Waaqoo guutuuti tokko Dirreedawaa wajjin nu ga'e Dirreedawaa wajjin nu ga'e tapha yeroo waan kilabii san keessaan anaaf kilabiin deemuu qabu ka feenaalii ga'uu qaba jedheetiin ani yaadu osoo achi hin ta'in kaafii kilabii wobooti. Kilabii woboo ijoollee babbareeda turanii ijoollee qindoomina qabanii taphatanii kuwaasii taphatanii kilabiin kun dadhabaasu jechuun osoo hin barbaadin bakka kilabii dandeettii kuwaasii jara keessatti argee jira. Zuurii awwalaa jechuun ramaddii awwalaa keessatti. Waan ta'eef kilabiin martuun ulfaata akkuma dhugaa kilabii cimanii dhufanii jiranii jijjiiran bara baraan jijjiiramuma jira. Anaaf ramaddii awwalaa keessatti kilabii osoo baay'ee hin deeman abdiiwwanni kenneefi ture kilabii woboo ture garuu akka carraa ta'ee hin kenne jechuun waliin kanatti hafee jira. Walumaa galatti tapha baranaa kilabii kana wajjin kennanii wanti tilmaaman hin jiru jechuu barbaaddeeti. Kilabiin baranaa cimuu isaa agarsiisa. Keessaayyuu urjii Firaans wal morkii kanarratti haalli inni irra ture akkasuma immoo si koomandoo kilabii Dr. Alii Birraa akkasuma Dhombir kilaboota hedduun kilaboota ciccimoo akka ta'an walumaa galatti kilabiin 20 jechaan is not easy. Kanaaf dhuguma dubbachuuf galatooma ulfaadha isinillee ammootu wanti sagantaa kana qabannee isiniif dhiyaannee fi akka tasaa ta'e ijoollee naannoo tokkooti kaleessallee aanaa keessatti godina keessatti sinaana keessatti wal morkii adda addaa gaggeeffamaa ture irratti wajjin guddattanii akka faamiliitti walii abboomtanii kilabii Hacaaluu Hundeessaa maqaa ol qabuu keessaniif duraan dursee galatooma isiniin jedha. Taphataa urjiis as keessaa baasuun dhugaa dubbachuuf mushee yoo furannee haala faamilii isaallee sirriitti waan beekuu fi maatii isaallee galateeffachuun barbaada karaa abbaa isaatiin jechaadha. Ispoortii irratti nama isa jabeessaa turee fi maalummaa ispoortii nama beekudha. Kanaan wal qabatee musheen akkamitti milkaa'insa kanaaf sababii ta'e kan jiruuf inni dubbachuu irra mee duraan dursee Miftaa iccitiin milkaa'insa musheedhaa keessaa top goal scorii bara darbeellee ta'ee jira. Baranallee top goal scorii ta'ee jira. Maalidha jettee yaadda Miftaa mee iccitii riyyaa keetii kana ibsuu dandeessaa? Dhugaa dubbachuudhaaf ani akka tapha Oromoo kana taphachuu jalqabeerra. Istiraayikara akka musheen agarree musheen taphataa sarara fuulduraa taphataa cimaadha. Barana irra caalatti wanti isa adda isa godhe baay'ee dhaggeeffataa ture waan isa duubaan jennuuni yoo bakka nuyi isa barbaadnutti dammoo dafee nu argama hedduu fiitii ture kanarraa kan ka'e ammoo iyyuu carraa argame hundatti fayyadamaa ture. Sababa kanaa goolii hedduu galchuudhaan qophii kanarratti taphataa goolii baay'ee galchate ta'ee filatamee jira. Ammas waggaa itti aanutti ammoo iyyuu kana caala daran itti fufee akka inni deemuuf nus akka isa duubaan jirutti nama isa duubaan jirutti hin jajjabeessinaani wanti an jedhu jechuu barbaadu kanuma. Hayyee galatoomi Miftaa taphataa sarara jidduu kilaba Hacaaluu Hundeessaa kaleessa ammoo biyya irratti kan taphachaa ture kilabii biyyuma keessa magaalaa Roobeetti dargaggeessa sarara jidduu Miftaa galatoomi. Waa'ee mushee irraa dubbannaa musheen amman tana top scorii ta'ee jira. Talaanis taphataa cimaa tapha kanaa ta'ee jira. Mee Talaa Abubakar dhuguma dubbachuuf musheen akkamitti taphataa top goal scorii ta'uu danda'e? Milkaa'insa isaatiin maali jettee yaadda akkuma maaliif inni dubbachuu irra yoo isin hiriyoonni irraa dubbattan gaariidha. Milkaa'insa garee keessanii akkuma jiru ta'e taphataan kun taphataa akkamii ture sarara fuulduraa irratti bara darbees milkaa'in jira baranas milkaa'in jira top goal scorii ta'ee jira. Peenaalitii galcheeti moo tapha keessa galchee milkaa'uu danda'e walumaa galatti peenaalitii laakkaaniiti moo akkamii wanti kun naaf hin galle dhugaa dubbachuudhaaf. Hayyee galatoomii
kilabichi akka kilabiitti taphanna malee akka dhuunfaatitti miti. Wanti kun geemni ka dhufe geeba garee hundaati. Martuu dandeettii garaagaraa qaba. Akka goolkiipparii irraa ta'ee haga istiraayikeriitti. Martuu akka isaatti gahee isaa bakki top pozishinii isaa irratti waan baheef inni illee top iskoorii ta'ee Miftaanis Bafeerroonis anis martuu bakki top pozishinii isaatti martuu dalagaa isaa waan godheef inni illee dalagaa isaatti goolii galchuun nullee isaa goolii kaa'uun dalagaa kenna. Kun walii qabatti bu'aa kilabichaati. Wanti inni goolii hagana hunda galcheen nu galchineen kun martuu walumaa qabatti akkuma kilabichaati jechuu barbaade. Ilmi qubsaa sirraa agadde dhugaa dubbachuudhaaf wanti kun hin baratamne kaleessa sarara fuulduraa kubbaa anak galchaa waan akkasii irratti yeroo hedduu akka timaatti bu'aa akka timaatti argannu dhabaa turre. Har'an tan ammoo akkuma obboleessi jedhee Talaa Abdulrazaq taphataa sarara jidduu ta'uu danda'a yookaan ammoo taphataa sarara harka mirgaa bitaa ta'uu danda'a. Walumaa galatti goolii eegarraa jalqabee nutu hundinuu bakka keenya qabna. Bakka keenya irratti akka timaatti wal dandeenyee waliin deemna jechaan ture. Fakkeenyummaa guddaadha. Talaa hedduu galatoom ulfaadhu. Elgadda kilabii kennaaf kennaaf kilabii Meeborroobee kilabii bulchiinsa magaalaa liigii Oromiyaa irratti argaa turre. Taphattoota kilabii gurguddaa hedduu isaanii wanti ittiin mo'ataa turan iccitii biraan jiru jechaadha. Walii ajajamu, walii abboomu, kaleessa piroojeektii adda addaatti wal beekuu ijoollee jechaadha. Kan fayyada jechaadha. Har'allee milkaa'insa keessaniif Miftaa Mushee beeku, Musheen ammootu obboleessi Xalahaa beeku, Bafeerroon Xalahaa beeku, Mushee beeku jechaadha. Kaleessa biyyatti waan wal beektaniif eessarra akka taphatu, eessarra akka hojjetu bakka ofii beekee hojjechuudha jechaadha. Kun milkaa'insa iccitii milkaa'insa keessanii akka ta'e ragaa nuu baatee jirta. Mee Mushee dhuguma dubbachuudhaaf obboleeyyan teetana akkamitti dinqisiifatta maaliif tiima kana wajjin turtee jirta akkuma jarri jedhan yoo Musheen kubbaa jidduu mijeessee sii kenne goolii galchuu dandeessa yoo gooliin kenne goolii eegaan keessan cimaa ta'e mo'achuu dandeessanii yoo difeensiin cimaa ta'e mo'achuu dandeessanii kanaan wal qabsiisee mee sarara jidduus ta'e sarara ittisaas haa ta'u goolii eegaas haa ta'u akkamitti ibsuu dandeessa garee kee maaliif sababii milkaa'insa keessanii tiima akka tiimaatti waan ta'eef. Ni Xalaan dubbatee jira waan marayyuu garuu jara malee anis goolii galchuu waan hin dandeenyeef osoo namni biraa dhufee na wajjin taphachuu nama biraa wajjin taphadheen yookaan akkaataa isaan kubbaa naa kennan akka biraan naa kennuu danda'anii isaan akkatti kennan waan kenniif akka tiimitti duubarra warra takalakaa'ee jiranii fi warra miidii jiranillee dalagaa isaanii waan dalaganii jiraniif anillee bakka isaan waan dalagaa kiyya waan ta'eef kubbaa isaan kennan san itti fayyadamuudhaan karaa goolii jijjiiree jechuudha. Malee adda kiyya dhuunfaa kiyyaan adda kiyyatti achi gahuu hin danda'u waan ta'eef. Musheen keessaa yookaan ittiin beekamtu amala beekta keessaa yeroo biyya jirtutti sirriitti beeka. Na birallee turtii goote keessatti kubbaa karaa harka mirgaatiinis haa ta'u karaa bitaatiin wiingirraan kenname saffisaan deemtee naannoo lakkoofsa 16 kanarratti taphattoota bira darbuudhaan kiyyoo keessa mirmirsuudhaan kubbaalee akkasii galchuu dandeessa. Mee tapha baranaa keessatti keessaayyuu peenaalitii akkasuma mootu kubbaalee fageenya irraa rukutaman wantoota akkana kana fayyadamteeti moo kubbama kiyyoo keessa mirmirsitee galchitettu top goal scorer gate moo peenaalitii wal qabata wanni kun? Dhugaa dubbachuu fi tapha kanarratti tapha amma qophaa'e kanarratti peenaalitii takka dha'e tapha kaa'uun kubbaan yookaan badhee baay'inaan kubbaan keenya badhee dhahamu taphannee bira geennee warra miidii wajjin warra takalaakaa illee dhufanii achuma geennee achuma galchina. Bafeerroon illee dhufa jechaa duubarraa. Inni dhufa martinu. Duubarraa dhufa. Ayyee. Ajaa'iba wallaahi maashaallah hedduu nama boonsa wallaahi hedduu isiniin boonne viidiyoo keessallee ilaalaa ture na bira jira. Galatooma ulfaadha dhugaa dubbachuuf ilmaan biyyaa isiniin boonna maqaa guddaa nu gootanii jirtanii mee Miftaa akkamitti ibsita sarara jidduu irratti ga'umsi isaa kakaleessaa sun akkamii Mushee? Miftaa wallaahi baay'ee bareeda ture miidiin yoo jiraatiin kubbaa keessatti yoo miidiin qabamee miidiin taphatamiin kubbaan fakkaatu addaa miti keessa beekuun Miftaa piroojeektii kiyyaarraa jammariin isa beekanii. Taphataa baay'ee cimaadha miidii irratti taphataa baay'ee taphataa ture wallaahi kalee dhugaa dubbachuudhaaf.
isaa fi xalahaan geeba kana guutuu furachuudhaaf kan nuun ga'e yoo jiraate xalahaadha goolii inni awwal irratti galcheen moraalii keenya cimsuu danda'e akkasitti geeba kana furachuu dandeenye. Talaa mee keessaa kubbaa jalqabaa yeroo galchitu daqiiqaa meeqarra galchitan seentanii tapha kaleessaa irratti taphni kaleessaa baay'ee tapha murteessaadha. Dadhabbii guyyaa 4 keessatti tapha gareelee 20 wal morkii gurguddaa geggeessee gulaalli faayinaalii ga'ee jira. Kubbaa kaleessaa galchuudhaaf carraa akkamitti argatte? Fageenya irraa rukuttee galchite moo naannoo lakkoofsa 16 irraa galchite moo sarara jidduu irraa galchite mee sababbiin guddaan kaleessa kubbaan akka galtuuf haala si mijeesse misteekota garee fuggisoo keessaniin uumameen immoo qindoomina garee keessaniin argattanitti fayyadamtamoo taayimingii goolii eegaan duratti ba'uudhaan wantoota adda addaatiin carraa argattee galchite moo akkamitti itti yaaddee dhoofteetti kubbaa kaleessaa sana akkamii sa'aatii akkamii irra galchite sa'aatii murteessaadha yeroo hedduu ni beekama. Ammootu namarraallee odeeffadheen jira xalahaan qindoominni miftaa wajjin qabdan akkasumas immoo kubbaa saffistanii gara duraatti deemuudhaan waan hundaa dhaga'ee jira isin quba qabaachuullee baattanii miidiyaan maddolaa isin duuka bu'ee isin hordofaan ture namoota adda addaa odeeffadhaan ture. Kanaan wal qabatee mee goolii kaleessaa akka galchitu sababbiin guddaan maalidha? Hanqinni akka gareetti qabamoo cimina garee keessaniitiin kubbaa san galchitan? Galatoomni kubbichi akkaataan itti galanu jalqabarraayyuu tapha gaarii taphannee waan gaarii mul'isuuf meedaa seenne hanga danda'ametti carraa argame fayyadamuudhaaf meedaa seenne sun dammoo carraa bareeda ture kuwaasiin naannoo akkas meetira 25 akkasin ta'a gara wanni jedhe garuu yaa carraa bareedumaa barrenyaan jaraallee garuu hagas hundaa miti jedheetu maali malee wanni akkasitti illee wanni guddaan kilabicha kana akka qabee deemu qindoomina qabnaa tokkummaa qabnaa jaalala walii qabnaa eenyu walitti wanni hin jedhu namni imooshinaaliin ta'a sun akkuma jiru ta'ee namni walii dabarfannaa wanni guddaan kaasiin nu gees jedhee ayyaadu kabajaa walii qabnuu fi jaalala walii qabnu eenyuyyuu koochii irraa ka'ee wal dorgommii jiranummaanuu hadda seenee taphadhaa jechuudhaan namni ala taa'ee ka eeggatu nama 11 bichaadha kan meedaa seenee taphatu. Warroonni ala jiranillee seenanii taphatu. Koochiinuu eenyu seensise eenyu dhiisa irra jedhee waan irratti cinqamaa ture waan ta'eef kilabichi tokkummaa qabaa waan santu asiin nu ga'e jechuu barbaadan. Ijoolleen martuu dandeettii qabanii uma santu asiin nu gahee tokkummaa kennaa jechuu barbaada. Dhageessanii jirtanii warroonni keessa jirtanii fi kadaawwachaa jirtanillee fageenya meetira 25 irraa keessaayyuu taphattoota ciccimoo biyya sanitti yeroo ammaa faayinaalii irratti goolii lakkoofsuu isaatiif duraan dursitanii warroonni keessa jirtan isaaf haamlee malaa xalaa aadaa haamlee gisee tokko wallaahi dhugaa dubbachuuf taphataa cimaa akka ta'e namoota hedduurraa dhagaan ture. Galatoomii kabajas malaa xalaa dhugaa dubbachuuf maqaa nutti gootanii jirtanii isiniif salphaa isiniif fakkaachuu danda'a. Dhuguma dubbachuuf fakkeenyummaa guddaadha. Ijoollee hedduu biyya baqattummaa keessatti waan adda addaatiif saaxilamanii jiranii kubbaa kaleessa biyyatti ittiin biyya isin beeku gandi ittiin isin hin beeku abbootiin keessan ittiin isin beeku sababoota adda addaatiin aadaa ta'eetiin wanti assimileeshin godhan ni jira naannoo keenyatti kubbaa taphachuun yeroo hedduu maatiin irraallee nama dhiibuu wantoonni akkasii sun ni jira akka aadaatti jechaadha kubbaan eessayyuu ga'anii garuu ammoo araada adda addaa jalaa nu baasee har'aan tana biyya humbaatitti illee fedhima kubbaa qabachuun waa hedduuraan nu seef gatee jira kun fakkeenyummaa guddaadha jabinni ispoortii keessaas tokkodha. Goolii lammaffaa inni lakkoofsi xalaa kubbaa ati jalqabaa karri eega saaqxeen boodatti daqiiqaa meeqarratti kubbaa jalqabaa kan lakkoofsitan kaleessa? Akkanatti beekullee baadhu akkas daqiiqaa sagalfannaa dura 15 hanga 20 jidduutti itti aansuudhaan taphataa kenna urjii akka kilabii kennaatti kan ta'e itti jaan jedhama lakkoofsa 6 taphata isaa kuwaasii lammaffaa kan galche kuwaasii wal fakkaataadha. Kuwaasiin sunillee kuwaasii bareeda. Sunillee badheemarraa akkas sunillee meetira 20 ta'a. 30 ta'a. Sunillee kuwaasii bareeda. Kaleessa kubbaa fageenyumaa galchaa turtan jechaadha kilabiin Hacaaluu Hundeessaa. Maal hanqina goolii eegaatu ture moo sarara ittisaatu ture moo maalirraa sababni akka sababiitti wanti kaasuu dandeetta maaliif garee tokko hoggaa keenyu of duratti akka waa sirreeffatuuf beekta maaliif hanqinoota jiranis dubbachuun cimina garee kaleessaas ni dubbanna sababbiin gooliileen kun galuu hanqina gara tiima foggisootiin maal ture maal taajjabdanii turtan? Akka kennatti kilabiin
hanqina hin qabu kilabiin sun kilabii waggaa kana waggaa sadiin durallee kilabii geebaaf gahee ture kilabii cimaadha. Nullee kilabiin kennallee kilabii akka kennatti kilabii cimaadha. Waliin tapha bareeda taphannee dhufnee as geennee akka tasaa ta'ee nu konfidensii guddaa wayii qabaannee seennu osuma jalqabayyuu meedaan seeniin wanti sun nu fayyada jedhee yaade sun gooliin takkaa karaa nu banteennaan achi booda bakka kuwaasiin dhaanteennaan galuma ta'e. Okay, mashallah hedduu namatti tola. Oromoo communities viidiyoo kana argitan dhuguma dubbachuuf kilabii Hacaaluu Hundeessaa akka Oromoon akka Oromootti irratti hojjetee osoma danda'amellee carraa osoo faana irratti hirmaatanii maqaa Awurooppaa yaamsisuu danda'an ijoollee hedduu argaa jirra. Shaampiyoonii bara lamaa ta'uun kuni Oromoo community irratti hojjetee waan barbaachisuun xinnisa dinagdeetiin ijoollee kana jechaadha kallattii adda addaatiin gatanii karaa osoo faanaatti osoo geggeessanii hedduu namatti tola. Ergadda kilabiin Norway wal morkii sanarratti akkam akkin ture argaan ture daawwachaan ture jecha laayifii biyya sanarraa darbaan ture. Ijoolleen kilabii Hacaaluu ammootu kilabii shaampiyoonii bara 2023 bara 2024 akkasuma immoo warroonni Osofaanaa keessaa warri viidiyoo kana argaa jirtanii affeerummaadhaan xalayaadhaan akkuma biyyarraallee yaamuudhaaf wantoota tokko tokko waa sirreessaa turtan bara darbe kana jechaadha. Ijoollee kana kilabii Hacaaluu Hundeessaa haala kaalendara biyyaatti sirreessanii yaamicha gootanii osoo affeertanii gaariidha. Tokkoffaa wanti ittiin carraa kan isin gaafadhee fi maqaan kun maqaa Hacaaluu Hundeessaati. Ijoolleen kun ammootu hedduun isaanii gateetiin kibba ba'a Oromiyaa hedduun isaanii godina Baaleetti parsantiin guddaanii kilaba kalees Oromoo Forest jedhu irraa maqaa xiiqii ka Oromoon guutuun keessatti of argitu maqaa Hacaaluu Hundeessaatti deeffatanii jiranii Osofaana asumaan kabajaawwan isin gaafadhe yoo jiraate akka nam tokkootti akka dargaggeessa Oromootti akka miidiyaa madda olaabuutti akka ijoollee tana kaleessallee kilabii adda addaatti biyyatti beekutti ijoollee abdii qabdu ilaalcha kaleessaa osoo abdiin kutatiin jireenyi baqattummaa qormaata waggaa 3 waggaa 4 nama qortiin beeytanii kana hundaa dandamatteetiin hadhan tana kilabii maqaa Hacaaluutiin yeroo lama shaampiyoonii taateerti kilaba 20 keessa Osofaanaan dhimma kanarratti hojjetee communitynis irratti hojjetee ijoollee kana garasitti osoo affeeranii hariiroon Oromummaas ni cima of durattis competitionin kun akka cimu gata waan taateef irratti osoo hojjetame gaarii dheetii yaada. Kanaaf ergaan dabarfachuun barbaada. Sagantaa keenya gara goolabuutti dhiyaachaa jirra. Mee talaha taphataa keessan sarara ittisaa Bafeerroo akkamitti ibsitaa akkasumas Miftaan akkam ture hiriyyaan kee wasiilli kee yookaan immoo hiriyyaan kee naannoo dirree kubbaa miilaatti ati sarara jidduu irratti fakkaata. Michuun kee cimaan naannoo kanatti komunikeetu waliin gootu fakkeenyaaf eenyuun ture tapha kana keessatti akkasuma Bafeerroon duubarra akkam ture mee qindoominni keessa? Yaa nuti warra waggaa takka lama wal beekuu miti. Biyyatti illee waliin taphannee jirra wal beeknaa eenyu bakka tokkotti akka cimaa ta'e. Bafeerroon muuxannoo guddaa qabaa kilabii keenya keessa isa qabaatuun waan guddaadha. Akkasumas Miftaan illee an eenyu jedhee eenyu akka dhiisuun beeku kilabii keenya namni diidammannu achi keessa jiru nu jidduuyyuu wal morkii guddaa jira. Martuu beestii 11 ta'ee taphatuudhaaf sun nu akkuma hiriyyummaatitti illee waliin oollaa wanti ebaluu caalaadha jedhee haasa'u tokko hin jiru. Martuu akka isaatti bakkitoo isaatti itti gaafatamummaa isaa bahee jedheetumaan jala siisararaa. Bafeerroo Miftaa taraa Miftaattuu Bafeerroo tarasiin jedhee addaan siin baasa. Ayyee galatoon ulfaadhu. Bafeerroo mee Miftaa wajjin biyyatti turtanii Miftaan bakka durii sana hir'ate moo moor itti cimee jira kilabii projektiis waliin turtanii obboleessa kee xiqqaas waliin ture. Mee akkamii dhugaa dubbachuuf Miftaan kaleessaatiif kaadhaa yoo ilaaltu akkamii ijoollee biyyaatiifis asumaan ergaa ta'a waan taateef Miftaan bakka kaleessaa jira moo carrama argatee sarara jidduu irratti taphattootummaan dhabamtee bakka sanarra jira mee dhugaa dubbachuuf bakka baay'ee ulfaataa irra jira. Biyyatti sarara jidduura ture akkami mee asitti yeroo laaltureefis dubbiseen ture iyyuu waa'ee Mookiraafaa wal qabatee sababii Mookiraatti yaadadde waliin shaakadaa turanii sarara jidduuratti waliin qindoomina qabanii mee akkam ture Miftaan dhuguma dubbachuuf jabinni kaleessaadha jira? Wallahi akkuma beekamu Miftaa yaa'uun beektaa waan asitti hin jiru. Miftaa jechuun ciminni isaa akkana jedhee sitti himuu danda'u wallahi waan beektuuf jechuu dandeettiin kubbaaf qabu tapha dhuunfaa ta'e dandeettii tiimii wajjin taphachuu ta'e jechuun wanni Miftaan
dadhabina isaa kan asitti mul'annu miftaa kilabiin keenya yeroo baay'ee bakka ati beeksisan bichatti hin fayyadamu dandeettiin isaa jijjiiramne namni tokko adda keessa waan tokko keessa turu jijjiiramaa dhufa beeytee muuxannoo biraallee nama waa fudhataa dhufa hin guddataa dhufa guddinni miftaan bakka qara jiruu fi bakka amma jiru kana jechuun qara dur yeroo biyya jirutti jiddurra qofa taphataa ture yookaan immoo xixiqqaa bakka biraa taphataa ture naannoo tokko qofa taphachuu ture sii galee amma yeroo rakkinni wayii emerjensii wayii yoo ta'u dhufu jechuun miftaa bakka marattuu fayyadamaa ta'e deema kiitiimi. Kana ittisarra yoo ta'e ittisarra emerjensii wayii argamallee ittisarratti illee fayyadamna miidii irratti illee fayyadamna mushee duubaan illee fayyadamaa turre akkasumatti sii galee garuu walumaa galatti leenjisaa Imraan jechuun